Fuula dura karaarra yeroo deemnu nama karaarratti arginu kana ati nama moo AI dha jennee wal gaafachuuf deemna laata. Kanneenii fi kan kana fakkaatan waa'ee AI'n yeroo ammaadhaa addunyaa fudhataa jiru kana keessatti maaltu jira, maaltu deemaa jira, AI maan kunuu maalii, eessa jirra, akkasumas eessa deemaa jirra kan jedhu poodkaastii kanarratti kan haasofnu tahaa. Ashamaa akkam nagaa jirtu baga nagaan jiraattanii kuni Yurstek poodkaastiidha. Yurstek poodkaastii torbaan kanarratti waa'ee AI ti wal qabsiisnee wantoota baay'ee kaasna. Har'a ammoo ani asitti isiniif gaafadha gaafilee isin qabdan hundaayyuu tokko tokkoon AI Engineer Abdulhakim Hajo takka takkaan isinii gaafadha. Gaafii keessan hundaayyuu ammootu deebii ni argattan jee abdii qaba. Kanaafuu har'a akkamiin gaafatamuudhaaf qophiidha. Yoo gaafii keetirra na hambise deebisuudhaaf ni yaala. So kanaafuu har'a waa'ee AI haasofnaa. Yurstek poodkaastii ammootu sabskiraayib gochuudhaan faamilii ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga dhuma qophii keenyatti nu waliin tura. Har'a waa'ee AI irraa haasofnaa. Isin gaafadhaa tokkoon gaafii oodiyensii bakka bu'ee daawwattoota keenya bakka bu'ee jechaa kan gaafadhu. Mee AI maanuu maali? Maali AI jaama bakka hundatti ni dhageenya yeroo ammaa kana. So kanaafuu mee AI maali waan jirraa hakan? Artificial Intelligence jenneetiin haayee kun jalqabumayyuu AI maan jechuun jecha gabaabduu Artificial Intelligence kan jedhurraa yeroo dhufu AI kun immoo hubannoo namtolchee jechuudha. Hubannoo namtolchee jechuun walumaa galatti akkaataa namni itti hubatu yookiin immoo the creativity namaa sana kan bakka bu'uutu jechuudha walumaa galatti. Akka namaa sanatti addunyaa kanarratti wantoota hedduu jira, wantoota miliyoona hedduutu lakkaa'amantu jira, wanni even lubbu qabeeyyii. Kun immoo lubbu dhabeessa garuu ammootiyyuu akka ilma namaatti yaada. Wantoota miliyoona meeqa addunyaa kanarra jiran keessaa kan akka ilma namaatti yaadu hin jirutu. Amma immoo ilmi namaa ofii isaatii deebi'ee meeshaa akka isaatti yaaduu danda'u kalaqee jechuudha. So inni kunis bakka hedduutti adda baafama. Maaliif nama fakkaata? Fakkeenyaaf namni tokko yeroo daa'imummaa isaa irratti ni dhalataa. Erga dhalatee booda mootiyyuu ni barataa. Erga baratee booda sammuun isaa guddataa deemee waan ejjennoo fudhatu tokko irratti yaadeetii waan tokko ejjennoo tokko fudhata jecha. Erga yaadee booda fudhata jecha. So kun immoo AI ni walumaa galatti kompiitara yookiin immoo maashina akka namaatti yaaduudhaan ejjennoo wahii fudhatu. Sunis maal irratti hundaa'eeti? Wanta barate tokko irratti hundaa'e. Beekumsa irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf AI wanta nama caalee jiruuf yeroo ammaa kanatti mootiyyuu akkaataa performansiitiin wanta beekumsi inni barasiisantu waan baratisan irratti hundaa'uudhaan kan inni sirriitti waa hojjetu jechuudha. Walumaa galatti analaayiz gochuun isaa hubannoo namtolchee kan jedhamu kana isa taasisee jechuudha. Beektaa amma yeroon AI dha. Yeroo yaaddu ammootu karaa tokko tokkoon baay'ee nama ajaa'iballeedha. Maaliif dhalli namaa waan baay'ee uumee jira. Haga ammaadhaa duraan irraa kaasanii jechuudha. Wantoota baay'eetu uumame addunyaa irratti. Wantoota baay'ee uumaman kanneen keessaa ammootu deemee dhufnee karaa AI'tti dhufnee AI kanneen ammootu wantoota dinqisiisoo baay'ee dalagaa jiran jecha addunyaa irratti. Yeroo ammaa kana beekumsa namaa caaluu danda'allee jaameellee kan sodaatamu nama bakka bu'uu danda'allee jaamee sodaatamu. So kanneen hunda yeroo ilaaltu waan kana dhiiroo sodaatuu qabnaafaa jetteefaa gizee garii ofitti as deebitaa. Yeroo garii ammootu wanti namni uume tokko akkamitti namoonni godhafaa jettaa gosoota akkamiifaa qabanii ni jira mitiree kanneen wal qabsiisiitii mee ilmi namaa AI kana sodaatuu qabattee addaati. Ilmi namaa sodaatuu illee qaba. Sodaan sun immoo garuu akka of eeggannutti ilaalamuu danda'u. Itti qophaa'uu qabna jecha. Yes. Of eeggannoo this alert. Addunyaan amma yeroo ammaa kanatti jijjiirama revolutionii biraa keessa seentee jirti. So revolutioniin amma jiru kuni almost industry 5 keessa seentee already addunyaa wanni martuu autonomous ta'e jechuudha. Wanni martuu automationiidhaan jechuudha. Wanti ati duraan guyyaa yookiin waggaa tokkotti hojjetu amma AI fayyadamuudhaan guyyoota keessatti deebistee jirta yookiin ji'a akkasii fudhachuu danda'a. Like using AI as a co-worker jechuudha. Wanti ati of eeggannoo gochuu qabdu yookiin wanti ati sodaachuu qabduun tokko maali? Yoo kan ati hin baranne taate, yoo kan ati update of hin goone taate, yoo ati
AI kanatti fayyadamuu barteetiin AI waliin hojjechuu hin barre taate bakkuma duraanti yoo kan taate AI sodaachuu qabda. Maaliif jennaan bor hojii isaa harkaa fudhachuu deemu waan ta'eef. Inni biraa ammootiyyuu hojii duraan jiru tokko hojii automationiidhaan bakka bu'aa jiru yookiin immoo hojii maashinaan sirriitti bakka bu'aa jiru tokko irratti xiyyeeffattee yoo bakka sana kaseessu ta'e bor hojii keessarraa fudhachuu deemaara qofsa hin taane biyyoota biroo keessatti keessattuu Amazon stoora isaa guutuu isaa qulqulleessaa irraa nama takka keessatti hin argitu. Wanni hundinuyyuu automate ka ta'e maashinatu si gurguraa maashinatu meeshaa paaksii godha. Maashinuma keessaa fudhatteetumaan kaameeramaan waamuma mandaawwanni jechuudha. So even kaffaltii kee ati wanti maan raawwattee baata. Namta keessatti hin argatu supermarketii Amazon amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. So gara biraatitti yoo kan deemne ta'e immoo AI'n advaanteejiidha. Advaanteejii guddaa dhalli namaa baay'ee itti milkaa'uu danda'u. Keessattuu jenereeshiniin kunii fi kan dhufu. Akkamitti itti milkaa'uu dandeessa? Akkuma reefu siin jedhe sana wanta silaa waggaa tokko si fudhatu baatii tokkotti fixuu ni dandeetta. Which is waan nama shaniin dalaguu dandeessu nama tokkoon kophaa kee AI fayyadamtee like baasii baay'ee lesarraa hir'isee jira jechuudha. So expertise yoo qabaatte wanta hojii irratti wantoota saniin wanti jechuu dandeessaa garuu ammoo guutumatti nama bakka bu'aan illee hin ta'u jechuudha. So hafaa fi paralaalii deema jechuudha lamaanuu. Maaliif amma beektaa yeroo malaalluyyuu salphataa jirti addunyaan. Baay'ee salphataa jirti keessattuu amma AI namoota akkumatu kaasuuf yaalte kan waggoota sitti fudhachuu danda'u ji'ootatti yookaan ji'atti akka daleedu baay'ee salphisee jira. Kuni ammootu advaanteejii guddaadha. Kana ammootu nutis akka nama akka uummataatti illee waan kana barannee yeroo ammaa optionaalii miti jechaati. Hojii kam keessattuu AI barattee itti fayyadamuu danda'uu qabda. Akkamitti akka fayyadamtu beekuu qabda. Biiroo mootummaa keessa dalage yookaan dhuunfaan dalage yookaan bakka barbaade dalage bakkuma hunda irrattu garuu AI kana barattee yookaan itti fayyadamtu ta'ee dhufee bakka kan keessan hin bu'u jecha. Maaliif akka assistaansitti yookaan akka gargaartuu keetiitti itti fayyadamtee amma fakkeenyaaf kaampaaniidhaan bar poortifooliyoo irratti yookaan immoo reezimii irratti amma keessattuu biyya alaa keessatti kan AI qabu moor irra jaalatamaa jiru jecha. Maaliif even amma developmentii irrattuyyuu. So maali AI itti naa gochuu ni dandeessa. AI itti yaadnaa gochuu ni dandeessa faadha. So kanaafuu updateef gochaa deemuu bakkuma teenye san osoo hin ta'in updateef gochaa deemuun dirqama jecha addunyaa waliin. Asumaanuu ammootu kan daawwattoota keenyaaf kaasuu barbaannu. Kuni Yuursteek podkaastiidha. Yuursteek ammootu Yuursteek kaampaanii soofteer kaampaaniidha. Soofteer kaampaanii kana jalatti Yuursteek podkaastii kanaa fi akkasumas Yuursteek akaadaamiitu jira. Yuursteek akaadaamii irratti ammootu barnootilee teknooloojii afaan oromootiin kan barannu AI amma nuti irraa haasa'aa jirru kana fandaamентaalii isaa irraa eegalee tokkoon AI fandaamentaaliin Yuursteek akaadaamii irratti afaan oromootiin AI Engineer Abdulhakim Hajotiin kan qophaa'ee barumsi afaan oromootiin ni jira jecha yoo barachuu barbaadanii Yuursteek akaadaamii irratti ammootu barumsa AI qofa osoo hin ta'in web development, app development, digital marketing fi barnootilee baay'ee argattu. Kanaafuu yoo barachuu barbaadanillee asumaanuu karaa Yuursteek akaadaamii goraa jechuu barbaada dhiifama. So kanaafuu amma gosoota qabaa miti amma keessattuu yeroo ammaa kana automatiinii jira, ejentii jira, maali jira, gosoota adda addaatu jira. Mee waa'ee isaanii irraa haasofnu? Baay'ee bareedaadha. So yaadaan na dabarsite iyyuu almost Yuursteek barattoota tiyya bira jira. Yuursteek akaadaamii irratti kaafteen turte waa'ee Yuursteek irratti barnoota fandaamентaalii ta'an waa'ee artificial intelligence kanaayyuu sirriitti kan hubatanii ergasii mootuu artificial intelligence developmentii fi even hanga sadarkaa AI engineeriitti akkamitti deemuu akka qabanillee kan Python programming waliin baay'ee kan wal qabsiisnee barsiisnu nuti. Isa theory qofa osoo hin taane Python programming like afaan language wanti AI dalaguudhaaf nama gargaaru jechuudha ittiin gargaaramanii. So isa kanallee sintaksii isaa ruuliidhaan isaa conditional yeroo hunda kan waliin barsiisnudha jechuudha. Gosoota AI adda addaatu jira. Mee san duratti ammallee waan tokko like fundamentally kan kaasu barbaadu jira. AI'n kuni yeroo AI jennu AI kan akka hojjetu kan isa godhu maali? Wanti guddaan achi bira jira. Artificial intelligence'n maal fayyadama? Beekumsa fayyadama. Beekumsa waan tokkoo qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf har'a
ati AI generative AI keessa seentee bara yoo DeepSeek yookiin ChatGPT yookiin Gemini waa gaafatte kan isaan deebisan suni beekumsa waan qabaniif beekumsa sana isaa fidan. Beekumsa sana gaafa AI hojjetan beekumsa sana walitti qabuudhaan AI kana train ittiin godhan jechuudha. Barsiisan. AI kana ittiin barsiisan. Kanaafiyyuu AI kuni maashin learningii irraa dhufe jechuudha. Maashinuma kana kompiitaruma kana akka waa baratu godhan jechuudha kompiitara kana. Yusi jalqaba kompiitarri kun barateeti waan barate sana irratti moodeela wahii qopheessanii moodeelli suni moodeela AI jechuudha. Moodeelli suni karaa barbaadde train goota jechuudha. Fakkeenyaaf amma GPT kan jedhamu jira. ChatGPT fi GPT'n garagara baay'ee. GPT'n kuni moodeela guddaadha akkuma addunyaatti iyyuu moodeeliidhaan AI hamma maybe afuriiti. Recently wanta dabalame hin beeku. Garuu amma wanta akka fakkeenyaaf Gemini fa'aa akka DeepSeek kun irraa dhufe kana tokko kan warra Chaayinaati jechuudha. Inni biraa immoo Gemini kan warra Googleeti warra Deep Mind jechuudha. Inni biraa immoo kan warra ChatGPT kana suni kan warra Open AI jechuudha. Open AI jalatti GPT modeelii jira jechuudha. Kama addunyaa guutuu GPT modeeliin kunniin ChatGPT achirraa fudhatamee achirraa modeeliidhaan kunniin erga hojjetamee booda like achirraa train godha waan barbaadetti ati har'a waan modeelii qophaa'ee kanarraa waan barbaadetti train godhachuu dandeessa. Chaapootii mataa keetii uumachuu dandeessa. Even eejantii mataa keetii uumachuu dandeessa. Waa hedduu jira jechuudha. So modeeliin suni immoo almost parameetirii GPT nama parameetirii biliyeena dhibbaa olitti kan tilmaamamurraa kan wanti ta'e jechuudha kan train ta'e kan barsiifame. So erga barsiifamee booda akka namaatti deebi'ee waan barate sana act godha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa baratu har'aani waa'ee doktoraa irraa sirriitti sitti himuu hin danda'u. Maaliif wanti ani baradhee more specialize irratti waa hedduu yoo baradheesi AI dha jechuudha. So waa'ee AI fakkeenyaaf waa'ee digital marketing irraa yoo kan na gaafattu sirriitti deebisuu danda'a. Waa'ee doktoraa onni irraa yoo na gaafatte sammuu irraa yoo na gaafatte garuu sirriitti deebisuu danda'a. Maaliif hammi ani baradhe sun ammas garuu AI information hundarraayyuu baratee jira jechuudha. You see? So information hundarraayyuu baratee waan jiruufi akkasitti waan barbaadde kasii deebisuu danda'uuf sababa sanii jechuudha. You see? AI jechuun walumaa galatti maashina ofii isaatii baratee waan barate san irratti deebi'ee mootiyyuu kan si tajaajilu jechuudha. Waan biraatii miti. This one artificial intelligence is jechuudha. Kanaaf san akkasitti akka hubatamuun barbaade. Gama gaafii keetiitti yoo deebi'u mootiyyuu artificial intelligence yookiin AI kuni gosoota adda addaa qaba. Fakkeenyaaf narrow AI kanneen jedhaman kanneen akka amma hojiirra oolanii jiran kuni narrow AI jedhamu. Warroonni akka generative AI jechuun wanta wahii generate gosoota viidiyoo ta'uu danda'a. Akkasuma immoo imeejii fi barreeffama garaagaraallee kan gaafattee si deebisu. Image akkana na uume yookiin suuraa akkana na uume ittiin suuraa san si uumu fakkeessee si uumu kunniin amma narrow AI jedhamu. Warra ma hojiirra oolanii kan itti deemaa jirru mootiyyuu AGI jedhama. Artificial General Intelligence jechuudha. Artificial General Intelligence narrow AI kuni wanta specific ta'e qofa hojjeta. Fakkeenyaaf taaskii tokko akka fakkeenyaaf deebii akka namaa ibsu akka ChatGPT yoo kan ta'u ta'e fakkeenyaaf akka ChatGPT maal goonni guddaan waa summarize gochuu waan gaafatti si deebisuu research ittiin dalagu waan adda addaati. So akkasitti waan specific ta'e hojjeta jechuudha. Garuu AGI'n kan ganaa irratti hojjetamaa jiru almost maybe 2026 kana gara dhumaa yookiin torbayyuu laanchi ta'amuu danda'a hanga 30tti. AGI'n kun immoo gosti artificial intelligence inni kun maal godha? Waan tokko qofa osoo hin taane waan hedduu multi task siif hojjeta jechuudha. Wanti ilmi namaa hojjetu kamiyyuu hojjeta jechuudha ofii isaatiin ta'e. Inni guddaan immoo super AI jedhama jechuudha. Super AI kuni AI ilma namaa surface godhuu danda'u yookiin immoo AI ilma namaa hundayyuu caaluu danda'u walumaa galatti jechuudha. Taaskii xiqqoo hojjetuudhaan yookiin waan qixa namni hojjetuudhaan osoo hin taane ofii isaatii taa ofii isaatii yoo barbaade deemee chaarjii irraa dhuma ta'ee chaarjiif godha yooma roobootii iyyuu ta'e jechuudha. So ofii isaatii waa uumuu barbaadellee waan kana hun uumee yaadee uumuu danda'a jechuudha. So sunniin amma super AI kan jedhaman guutumatti namayyuu hojiidhaan ala godhuu danda'an kan jedhamu duratti suni predictiidha san gochuu danda'anii.
So inni kun akkanatti osoo jiru amma naaroo AI kun iyyuu bakka hedduu qoodama. Naaroo AI kun bakka hedduutti gaafa qoodamu fakkeenyaaf amma akka reefsitti deebuuf AI agentii fakkeenyaaf AI agentiin jira, physical AI jira, akkasuma immoo AI agentiin kun fakkeenyaaf amma waa'ee agentii yookiin immoo si bakka bu'ee taaskii garagaraa siif hojjetu jechuudha. Atiin teessaa hin raftaa eejantiin kee akka sarraatenyaa keetiitti waan barbaachisu hojjetu. Fakkeenyaaf iimeelii keessa maraasii gochuu danda'a. Iimeelii ati namaa waliin deddeebistu amma bareedina argitaa yoo nama iimeelii gaafa seenu iimeela kee kan ati dura namaan jetti kan namni siin jedhi fakkeenyaaf nam tokko lama sadii waliin deebistan ati iimeelii namni hangana ga'u kana kan namni sitti ergana ganaa dubbisuurra AI ni email keessa jirtu yimna email gootee eegdi beekta gaafa achi seentu ati dura akkana ittiin turte amma mootiyyoo akkana ittiin akkas jettee si deebistee amma moo walumaa galatti wanni jechuu barbaade akkana jechuu barbaade main pointii sarara takkaan kan inni sarara 50 si bare sarara takkaan akkana jechuu barbaade malsi akkanaa gootaaf jettee malsiyyuu deebii jechuudha even si qopheessitee click gootee erguu barbaaddaa siin jetti. So amma kunniin amma even agentii kanaa olillee personalize ta'uu danda'u jechuudha. So artificial intelligence akkanaa kun AI agent kanneen jedhaman jiru. Fakkeenyaaf auto GPT jira. Baay'ee wanti dha jechuudha. DP dha anyways keessaa xumurree fixuu hin dandeenyu. Baay'ee namatti tola. Naayyuu na fudhate. So akkuma argitan wanti baay'eedha argitanii kanneen keessaa kanneen akka naaroo AI, super AI akkasumas AGI jettee bitire. AGI kanneen hundinuu I think ammaan tana yeroo ati haasawtu kana wanni ani hubadhe tokko maali? Yeroo baay'ee AI akkana gizee jiraamti arsiin adda addaa illee yeroo dalagamu akkana sodaa akka waan sodaatti nutti gabbuusan sun I think qaamatti jettee kanneen hin fakkaate ka fuula dura jechuu deemaa jiru ni jira miti bakka nama maalii godhuu dhufaa jira maal jaame. So baay'ee namatti tola gama tokkoon yeroo ilaaltu advaanteejii guddaalleedha yoo nuti ammoo yoo waan kanatti fayyadamuu dandeenya ammoo irraa fayyadamuu kan dandeenyu addunyaa yeroo kamuu caalaa kan salphatte akkumaatu jettee ani rafee yoo agentiin kiyya kanaa dalagu ta'e so kanaaf baay'ee gaariidha kanneen keessaa ammaan tana ani immoo yeroo ammaa kana immoo ka argaa jirru yoo argitee jiraate ta'ee asii gilaasii faa kaayattee haasaa deemtaa ka viidiyoo faa sii kaasaa kunis AI dha kanneentu jira. Mee warroota kanneen hoo fi ammas fuula dura ammoo kan faatu dhufuu deemaa jira faa warrootuma jireenyuma keenya keessa jiran kanneen jecha argitee amma kan nutti dhiyaatan already amma kanneen akka meetaanu amma wanti dalagisanii jecha yeroo baay'ee amma argaa jirru kanneen keessa kanneen faan hoo kamirraa naaroodha moo superiidha moo injiraamtire? Yeah, actually akkuma jalqaba siif kaasuuf yaalaan ture sana amma naaroo AI kana keessa jirra. Naaroo AI nu walumaa galatti targeetiin isaa guddaan maali? Wanni naaroo jedhameef specific waan kana hojjedhu jetteetti kennita. Ati AI image generate namaa gootu. AI video generate namaa gootu. AI research barreeffama nama waliin haasoftuuf maal taaskii itti kennitu sana 100% dalagaa. Garuu ammoo taaskii itti kennitu sana malee walumaa galatti dalaguu hin danda'u jechuudha. So wantoonni amma jiran kunniin hundi isaatu wantoonni itti kaaste kunniin hundi isaa naaroo AI keessatti hammatama garuu taaskii qaba jechuudha. So taaskiin isaa maali? Fakkeenyaaf amma kan biraa fakkeenyaaf amma smart gilaasii fa'aa yookiin smart phone fa'aa jedhaniini. So smart gilaasiin kuni fakkeenyaaf amma AI naaroo AI kana keessa smart gilaasiin ni godhata AI wanti jechuudha kan gilaasii kana manaatsiree jedhaniini. So isuma kana manaatsirii manaa qabnu gilaasii kana itti galchanii AI keessa galchanii nam biraatiif gilaasima. Garuu gilaasii kana keessa kaameeraa qaba. Kaameeraan kun record yoo godheeteen si dhageeffatee AI gilaasii kana keessa jiru waan dura kee jiru ati godhatteetuma deemtaa record sii godha. Akkasuma immoo yoo an baay'ee ani keessatti tole keessa yoo ka location illee hin beekne ta'e kan duraan akkana gajjettee ol jedhaa namatti bu'aa jira moo location laallataa deemta kan jedhu duraan ka mobaayila kee laallataa kan deemtu sun location yookiin nama gaafataa deemtu sun amma eessa akka deemtu jalqaba select goota bakka kanaa deemaa jirtaani location sana yeroo deemtu turn right turn left sin jedhacha ati gilaasii kana irratti argita. Gilaasii kana
Nadaara godhatte kana duras ni argita achirratti akka iskiriinii akka cirallaa akka iskiriinaatittis turn left turn right kasin jedhu argite eessa akka deemtu yoo qabatte himtu so akkanuma laalaa deemtaa jechuudhaati karaa keellee iskiriin akka iskiriinaatis fayyadachaa gilaasii kun. Ijarratti bahuu deemaa jira naan jeeqa. Actually amma uf dura maaltu ta'a moobaayilii nuti keessa qabannu kuni ijarra qabannee deemnaa jechuudha kana booda maaliif achumaa like sitti bilbilama asii yeroo kan garurra si dhufu suni earphone qabaachuu danda'a so asuma biraan earphone si dhageessa ati haasaa deemtaa achumarra kaastaa iskiriiniin gilaas maduraa kanarra si mul'ata wanni gochuu barbaadde achumarraa gootacha even chat illee gochuu barbaadde like chat akkana jedhiin jettee afaanumatti dubbattaa inni chat godhee fi si deebisuu danda'a jechaadha soofteeroonni keetiitii wal qabatuuf so sadarkaa kana deemaa jira jechuudha walumaa galatti AI'n jira jechuudha kanneen birootis jiru. Baay'ee namatti tolu yeroo yaadduuyyuu interest si godha wantoonni akkana haaroon kun beektaa maali jalqaba gaafa bilbilli tachiin dhufu sun ismaartifoonii kunniin gaafa dhuftu addunyaan guutuun wal harkaa fuutee ajaa'ibsiifattee. Sheexaana jettee Sheexaana jettee sheexaanni specifically yeroo keessattuu namni amma eerpaadii kanneen fa'aa argite eerpaadii fa'aa kaayyatee yeroo namni haasaa fa'aa si bira darbu. Maraate jedhama. Gurra osoo laalin namtichi ayii agartee aboofitti haasaa deemaa. So kun hundi bu'aa teknooloojiiti. Bu'aa teknooloojii keessaa fa'aa kanneen amma mootu gilaasii ijuma kaayyannee gilaasii kana ittiinis haasaa lookeeshinii ittiin garsiifataa waan barbaadne footoos kaafataa miseejis ergataa ittiin deemaa jirra jecha. So kana qofaa miti malee baay'eetu deemaa jira akkumatu jette. Amma namni tokko ispeesifik ka ta'e beekumsa naawuleejii ispeesifik ta'e qaba. Garuu AI'n kun jeneraalii wantoota baay'ee irratti qaba akkuma kaasuuf yaadde. Doktoraa ta'ee si deebisuu danda'a akka maarkeetaraa ta'ee si deebisuu danda'a wantoota baay'ee dalaguu danda'a jecha kun immoo paaworii isaa agarsiisa paaworii AI'n qabu jechuudha. So kanaafuu ammallee kanneen wal qabsiisnee kan biraa faallee warrootuma akka amma intarastii kana. Ati actually waan sitti tole fakkaata. Maybe yoo sa'aatii qabaanne rakkoon qabu baay'ee gadi fiduu dandeenya jechuudha wanti gosoota AI amma keessattuu everyday nama waliin interact godhaa jiranii. Kanneen keessaa tokko baay'ee populaarii kan ta'aa jiru humanoid robot kan jedhamu. Humanoid robotiin kuni robootiidhaan ta'ee kan waan hundi isaatti iyyuu nama fakkaatu jechuudha. Harki isaa, miilli isaa, akkaataa haasawaan isaa, hojiin isaa kun hundi humanoid robotiin kuni waa hundaan nama fakkaata. Inni kun immoo iyyuu dalagaan isaa maali wanni guddaan fakkeenyaaf kaaffee keessatti akka assistaansii ta'ee dalaguu danda'a. Mana keessatti coworkerii kee ta'ee mana keessa akka tajaajilaatti dalaguu danda'a yookiin immoo tajaajiltuutti dalaguu dandeettii robootiin jechuudha. Already hojiirra oolee jira jechuudha. It's kind of narrow AI dha jechuudha. So fakkeenyaaf dhaabbattoonni akka Tesla fa'aatu waan kana duubaan jira. Wantoota hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee kan baay'ee na ajaa'ibu BCI kan jedhamu jira jechuudha. Brain Computer Interface kan jedhamu jira. So inni kuni maal godhaa? Fakkeenyaaf maashina ufii keeti ati yaaduu qofaan waan ati yaaddu sana osoo harkaa fi miilalleen sochoosin iskiriin irratti achi barraa jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kana barreessuu yoo barbaadde akkam nagaa fayyaa keetii jettee yoo barreessuu barbaadde caluma jettee yaaddaati. Matarratti uf keettee yaadda jechuudha. Giyaasni kuni yookiin diivaayisiin kuni mataadhaa irratti si kaa'ama. Erga mataa irratti si kaa'ame booda ati teetteetuma akkuma roobootii ta'e aduu roobootii taatee jirta jechuudha. So teesseetuma yaaddaa iskiriin irratti waan ati yaadde sana ni dubbisa jechaadha BCI'n kun. So brain computer interface waan jedhamu kunis wanti warroonni akkana duuba jiran niwuraalink faa sinkiroon warroota jedhaman dhaabbattoota gurguddaatu waan kana duubaan jira jechuudha. So sadarkaa kanneen irra gahee jira jechuudha. Tariitii waan nama nu haasofnu kun namoota hedduudhaaf keessattuu namoota keenyaaf ijoolleen tunni maraate kan jedhus dhabamu garuu addunyaan nu gatteetiniin tartee sadarkaa kanarra geettee jirti jechuudha.
Baay'ee namatti tola. Wantoonni haga ammaa kaasnee keessattuu amma kaa'ammaatti jette kuni ka asii maashina mataatti si kaayanii waan ati yaaddoo achirra si barreessu kuni keessattuu warroota disabil tahaniif baay'ee gaariidha jecha. Isaan wantoota baay'ee ittiin gochuu dandahanii ilmi namaa ka biraa ka leezii ta'uu barbaadillee taa'ee ofitti saqqee waan kana waan barbaade ittiin dalagachuu danda'a jecha. So kuni waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee wanti nama jiru. So kanaafuu wantoota baay'ee kaasnee jirra akkuma argitan waa'ee roobootii, waa'ee AI dha. AI irraa haasa'aa jira. AI kanneen keessaa mootu gosoota jiran keessaa kanneen akka naaroo AI, super AI ganaa itti deemaa jirra. Kan nama fudhata jaansanii jechaadha. Sun hin beekamne ganaa predictedha jechuudha. Kan biraa mootu AGI dha. So kanaafuu kanneen hundaayyuu kaasnee akka humanoid robootii kanneen bakka akka namaatti harkaa fi miila qaban even harkaa fi miila jennaan waa wayii yaadadheeyyuu dheengadda viidiyoo irratti maal arge akka sareetti mana keessa deemaa robootii dabar akka sareetti faa mana keessa deemaa akka adureetti faatu hundaatu jira. Kunniinis deemee waan jettu qabda kanarra baay'ee waan na ajaa'ibeef. Yeah, actually kuniinis like gosootuma wanti kana keessa ta'e robootii kana keessa ta'eeti. Kuniin amma akka wanti keetitti si fayyadu jechuudha. Amma faayidaalee isaa keessa kan daa'imman waliin tapsiisu jira. AI daa'imman tapsiisu akka animaalitti jechuudha. Bifa animaalitiin yookiin immoo bifa akka adurree fa'aa saree xixiqqoo piitiitaniin fa'aa dalaguudhaani. Isaan kanneen hojjetaniitu maan kan achi daa'imman tapsiisu jira. Kan namoota gurguddaa ildarlii jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni hedduun keessattuu akka biyya keenyaati miti. Keessattuu Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota adda addaa keessatti ati guddatti umriin kee baay'ee deemee xurataa baateetiin hin teesse taanaan mana kophaa kee taataa hin dabbaramtaa osoo akka qophummaan sitti hin dhagaamne wanti roobootii xixiqqootaniin isa fa'aa sitti haasaa. Baay'ee roobootiin kunniin wanti adda isa godhu maali? Si waliin interact godhee booda personality keessatti hubata. Akkasitti kan train ta'e yookiin akkasitti leenjifamee roobootii kanneen keessa jiru erga si waliin haasee booda personality keessatti hubata jechaadha. Saayikooloojii keessatti beeka jechaadha. Maaltu akka si gammachiisu, maaltu akka si gaddisiisu waan hundaayyuu waan beekuufi sirriitti dafee si hubachuudhaan akkaataa ati barbaaddu sanitti si waliin interact godha jechuudha. Which is for your health, mental health keessattuu fayyummaa sammuu keenyaatiif baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo tokko beektaa osuma like emotional support akka namni godhuun barbaadaati. Maaliif namni dadhabaa waan ta'eef. Yes, keessattuu namni kophaa bahe haala sanaan sirriitti hojjechuu danda'a. So akka hiriyaatitti waliin interact godhee waliin haasa'anii waliin taphatanii sadarkaa sanan already ni jira amma gurguramuu irratti argama kunniin. Bar waan argeef yaani viidiyoo irratti arge gurguramuu irratti argama. Hiriyaa roobootii qabaatu deemaa jirra jechaala. Waan of duraa itti deemna. Fakkeenyaaf waan of duraa keessaa akka gola bittillee deemuuf nu ta'utti wanta of dura ta'amu keessaa mootiyyuu already super AI inni dhufa jennee jirra. Garuu mootiyyuu sanumaan alatti amma naaroo AI makanaan iyyuu kan itti deemamaa jiru maali? Like of dura koorokariin keenya kan nuti waliin hojjennu soofteeraanis ta'e roobootiidhaanis ta'e yoo kan faabrikaa keessa hojjennu ta'e kan waliin hojjennu nuti hiriyaa keenya kan namaa osoo hin taane boru roobootii waliin hojjetuuf deemaa jirra. Tokko soofteeraan imootiyyuu kompiitara irratti nama waa hojjetu yoo ta'an imootiyyuu AIdhaan kana naa godhii jetteenii hanga waan biraa hojjetu taaskii itti kennite waan biraa goota jechuudha. Ejantii godhatee waliin hojjechuu deemaa jirta jechuudha walumaa galatti. Taaskii keessa tokko hojjechiisuu deemaa jirta jechuudha walumaa galatti. So namni keenya kanatti immoo madaqee waliin deemuu danda'uu qaba. Fuuldura delivery adda addaa kan geessu AIdha. Nyaata waan adda addaa kan geessu AIdha. Kan mana keessa waa hojjetu AIdha. So wantoonni hedduun itti nu haa gahu tariitii seenaadhaaf kaa'uu dandeenya poodkaastii kana waggoota 10 booda yoo deebinee kan ilaallu ta'e maximum waggaa 15 booda yoo deebinee
podcast kana yoo ilaalle Already bakka san already geenye. bakka san biratti irraa jiru waan nama akka fiikshinii haasofnu kana jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkuma argitan AI'n ChatGPT yookaan Gemini qofaa miti kan gaafanne nu deebisu kana qofaa miti wantoota baay'ee irratti kan dalagaa jirus jira kan gana dalagamuuf deemaa jirus jira kanneen amma dalagamaa jiran keessaa mootu ejentii ilaalee jira kan imeelii namaa deebisu kan buuk appointmentii fa'aa buuk namaa godhu kanneen hundaayyuu ilaalee jira sanniin keessaa kan biraa mootu humanoid roobootiidha kan faabrikaadhaan adda addaa keessatti fa'aa kan nama gargaaru jennee kaasnee jira. So kan biraa mootu akkuma argitan kan akka mana keessatti illee nama gargaaru nama wajjin akka namni kophummaan ittiin dhagahamne akka gargaaru san birallee tarii ammaa fuula dura mootu wantoota baay'eetu dhufuu deemaa jira jaameellee pirediikti godhamee ilaalamaa eegamaa jira jechuudha. Akkuma jettan seenaadhaaf ol keenya poodkaastii kanallee. So kanaafuu I hope poodkaastii kanarraa waa'ee AI'tti wal qabatee wantoota baay'ee bartanii jirtanii irraa hubattanii jirtan jee abdii qaba. Barnootilee teekinooloojii kanneen jalarraa eegaltanii kompiitarummaanuu maalii waan joora eegaltanii yoo kan barachuu barbaadan haga AI'tti jechuudha. Yoo kan barachuu barbaadan ta'amotu Yuursteek Akaadaamii mana barnootaa teekinooloojii kan dijitaalaati bakka barbaadan irraa sa'aatii barbaadanitti kan irraa barachuu dandeessan barnootilee gara torbaatu jira yeroo ammaa kana kanneen akka digital marketing, full stack web development, AI fundamentally AI amma haasaa jiru kanaayyuu foundation isaadha wanti hundinuu foundation qaba foundation isaadha AI kun maali akkamitti dalaga maal irraa dalagama kan jiru fi akkasumas Python programming ka AI kana ittiin develop gochuudhaaf nu fayyadu keessaallee innillee achirratti kan baratamu tahaa yoo barachuu barbaadan bakki irraa eegaltan asii jechuudha afaan Oromootiin baratama. Kanaaf iyyuu barnootilee kan biraallee Yuursteek Akaadaamii irratti argattu liinkii isaadha komentii jala isiniif keenya qophiin torbaan kanaa qabnu asuma irratti haa goolabnu. Kanaafuu Yuursteek poodkaastii ammootu sabskiraayib gochuudhaan faamilii ta'uun dagatii isinii jechuu barbaadna. Qophiin torbaan kanaaf qabnu kana fakkaataa torbaan dhufuun qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.